hojjechuutu irra jiraata yookaas immoo amma biyyi tokko dargaggoota isheetii fi maal gochuutu irra jiraata. Egereen dhalootaa yookaas egereen biyya tokko amansiisaa akka ta'uu fi biyyi tokko dargaggoota ishee irratti maal hojjechuutu ishee irra jiraata. Egaa biyyi tokko dargaggoota isheetiif waan baay'ee gochuu qabdi. Fakkeenyaaf amma biyyoota Arabaa keessatti uprising kan political uprising rakkinni adda addaan ka'e rakkinni ka'e kuni maali jennaani political uprising Tunisiyaatti ka'ee gara Liibiyaa dhufee gara Egypt dhufee gara Algeeriyaa deemee gara Yemen deemee gara Sooriyaa deemee rakkina guddaa uume. Kanaaf kun maali jennaan dargaggoo carraa dhabe. Lack of opportunity. Hojjechuudhaaf, gaggeessuudhaaf, barachuudhaaf, dubbachuudhaaf, mobilize gochuudhaaf dargaggoon carraa dhabe. Dargaggoon yoo carraa dhabu immoo enerjii sana immoo akka humna qabu sana, passionii qabu sana akka waan gaariitti oolchu yoo carraan kennituuf ta'e waan biraatti oolchuu jalqabaa jechuudha. Maaliif amma migration desperate journey yookaan immoo adeemsi abdii kutannaa kun maaliif jalqaba? Bishaan keessatti namni du'a, Mediterranean keessatti du'a, asii galaana diimaa keessatti du'a, rakkina adda addaatiif saaxilama. Maaliif jennaan lack of opportunity. Kanaaf biyyi tokko dargaggoota isheetiif dhaloota harkaa qabdu kanaaf wanti isheen gochuu dandeessu gabaabumatti waan sadii jedhee amanan. Tokkoffaa irratti wanti isheen gochuu dandeessu barsiisuudha. Dhaloota kana barsiisu, fakkeenyummaa gaariidhaan barsiisu, ilaalcha gaarii qabatanii, beekumsa gaarii qabatanii, ogummaa gaarii qabatanii akka biyya hoogganuu danda'aniif ijoollummaa irraa kaasanii deeggaruudhaan, beekumsaan cimsuudhaan akka isaan hoogganuu danda'an cimsuun barbaachisaadha. Tokkoffaan barsiisuudha, cimsuudha, kakaasuudha, rool moodelii ta'uudhaan jechuudha. Erga barsiiste, erga hidhachiiste booda, erga jabeessite, erga cimsite booda lammaffaa irratti biyyattii wanti isheen gochuu dandeessu carraa kennuudha. Giving opportunity. Carraa kennu akka hojjetuuf, carraa kennu akka daldaluuf, carraa kennu akka gaggeessuuf. Paarlaamaa keessa dargaggoon seenuu qaba. Siyaasa keessa dargaggoon seenuu qaba. Dinagdee keessa seenuu qaba. Paarlaamaa keenya keessa dargaggoota meeqatu jira? Yoo jettee lakkoofte gaaffiidha. Akka Afrikaattis gaaffiidha. Egaa kanaafuu dargaggoon siyaasa keessatti, dinagdee keessatti carraa argachuu qaba. Carraa erga kenniteef booda hojjedhu, barreessi, kakaasi, hojjedhu, daldali, gaggeessi yoo jettee carraa kenniteef hojjechuu danda'a. Because passionii qabaa, enerjii qabaa jennee. Kanaaf tokkoffaan maal jennee barsiisuudha, kakaasuudha, cimsuudha. Lammaffaa irratti immoo erga barsiistee booda carraa kennitaa fi gaggeessi, daldali, hojjedhu jettaani. Sadaffaa irratti immoo waan ati gochuu dandeessu erga hojii jalqabe, erga gaggeessuu jalqabe hamilee barbaada, cimsuudha, jajjabeessuudha. Kakaasuudha, mentor gochuudha. Kanaafuu biyyattiin carraa kenniteef jennaan, barsiistee jennaan, kakaastee jennaan dargaggoon biyya kana utubuu danda'a. Biyya kanaafi opportunity dha jedhee amana. Because Afrikaa keessatti biyyoota Arabaa amma kaasne sana keessattis rakkinni guddaan kan uumameef baay'inaan maaliif biyyootni hooggantoonni namootni gurguddaan namoota siyaasarra dinagdeerra jiran dargaggoo akka carraa gaariitti akka opportunity osoo hin ta'in akka crisisitti fudhatan. Akka crisisitti akka challengeetti fudhatan taanaan challengii masitti ta'a. Garuu dargaggoon challengii miti. Dargaggoon eebba, dargaggoon carraa gaariidha. Maaf jennaan humna qaba, maaf jennaan passionii qaba. Fiiga jennaan hin fiiga, hojjedhu jennaan hin hojjeta, kakka'umsa qaba. Isa kana immoo akka opportunitytti fudhatanii namoonni siyaasa keessatti, dinagdee keessatti, amantaa keessatti iddoo hundumaa jiran dargaggoota kana barsiisuudhaan, carraa kennuudhaan, deeggaruudhaan, duukaa bu'uudhaan homtuu nu dhaabu.